irraa magaalaa Jimmaatti waa'ee dhimma Oromoo laalchisee walga'anii turan. Warra qooda fudhatan keessaa barataa tokko haasofsiisnee jirra. Amma garasumatti. Tole dhaggeeffattoota keenya akkuma ililliin gurra isin buusetti keessummaadha qabna qophii imalaa keessatti. Hayyee barataa Dachaasaa Qinaatti keessummaa raadiyoo Simbirtuu keessattummoo qophii imalaa irratti keessummaa taatee nu waliin turta. Dhiyeenya kana barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii sadiirraa walitti dhuftanii ibsa tokko baafattanii akka ture oduu nu qaqqabee jira. Barattoonni kunis gama dhiyaa Oromiyaatiin toora tokko irratti kan argamanidha. Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Mattuu fi Yuunivarsiitii Miizan Teeppiirraa akkama bakka buutota isaaniitiin walitti dhuftanii akka mari'attanidha. Mee maaliif walitti dhuftanii barataa Dachaasa jechuun ijoon marii keessanii maal ture wayita walgeessan sana? Uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa yeroo itti warraaqsa gaggeessaa turanis yeroo warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromootiif godhamu qeerroo dargaggoo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramnee yerootti warraaqaa turredha. Sanarratti immoo haala qabsoo irra turre fi haala qabsoo itti jiru kana jabeessuudhaaf guraandhala 9 magaalaa Jimmaatti walitti dhufnee walgahii bal'aa godhannee haala hawaasni Oromoo biyya hambaa jiru sagalee uummata Oromoo dhageessisaa jiruu fi rakkoo uummata Oromootiif addunyaatti iyyachaa jiru kanarra dhaabbannee jabeessinee sagalee uummata kanaa amma sadarkaa idil addunyaatti dhageessisuudhaaf rakkoo uummata keenyaa usinee keenya ilaaluun furmaata akka hin qabne keenyee rakkoo fi garbummaa himachuun akka nu wal boonsuu hin dandeenye hubannee walitti dhufnee mari'achuu qabnaa. Mari'annee qabsoo Oromoo gadi dhaabnee miillaan lafa ejjennee tarkaanfachuu qabnaa. Uummata keenya hundeedhaan wal qabannee socho'uu qabnannee marii jabaadha marii itti godhanne. Biyya keessa jechuun baay'ee rakkisaadha. Bobaa diinaa jalatti qabsoo gaggeessuun hin ulfaataa. Hamma fedhayyuu odaatee hin ulfaata. Diinatu jira jennee qabsoo Oromoorraa qusachuu dhiibnee marii cimaa taasifnee ani booda xumurarratti ibsa jennoo gara qabxii godhanii akka baafannee waan fuulduratti hojjechuu qabnuuf waan Oromoon fuulduratti gochuu qabnuuf akkamitti akka socho'uu qabu irratti faaratti kan mari'anne ta'uu asumarraa sin hubachiisuun barbaada. Tole. Kanumaani amma barattoonni yuunivarsiitii sadii jechuunis yuunivarsiitii Jimmaa kan Miizan Teeppii fi kan Mattuu kun wayita walitti dhuftan tam lakkoofsa keessan muraasa moo hagam immoo bakka bu'ummaa qabdu barattoota yuunivarsiitota kanarraa bakka maqaa kanaatiin himachuu hin danda'ama isin bakka buutanii. Kun mataa barattoota Oromoo kanneen yuunivarsiitii sanarra jiran bakka bu'an gurmuu barattoota kan bakka bu'an bakka bu'oota qeerrootu walitti dhufee marii kana geggeesse malee. Laadega baay'een dhibaa biyya sana keessatti barataa Oromoo amma kana yuunivarsiitii tokkooyyuu mariisuudhaaf baay'ee ulfaata. Kanaaf bakka bu'oota qeerrootu walitti dhufee marii kana adeemsisu jechuudha. Barattootuma yuunivarsiitii kanarraa jechuudha. Isaan immoo yoo galan uummata barattoota sana mana barumsaattidha gabaasa kana beeksisuun maalirra akka geessan walitti quba qabsiisu jechuudha moo akkamittidha barattoonni yuunivarsiitota keessa jiran immoo quba wal qabaatu murtee keessan kana? Caasaan biraa caasaa qeerroo caasaa qabaa caasaan ijaarsa qeerroo sun immoo hooggansa qabaa hooggantoonni qeerroo sun immoo bakka bu'oota olaanoo qabu bakka bu'ootni isaa walitti dhufanii eegga dhimma kanarratti mari'atan booda caasaadhaa fi murtii koreen olaanaa bakka bu'oonni qeerroo dabarsan kana caasaadhaaf dabarsuu caasaan immoo gara hawaasaatti gadi buusaa egaa yeroo kana yerootti boqonnaadhaa fi ministeera tokko barattoonni mootummaanii gariin gara maatiitti gara godina dhaloota isaaniitti kan deebi'u waan ta'eef hojii guddaa hawaasa keessatti hojjechuudhaaf hawaasa kana waan guddaa qabsiisuudhaaf hojii assaayimentii guddaadha wanti hojjetamu. Mee barattoonni Oromoo kan dhaloonni Oromoo har'aa qeerroon gaaffii sabaa kana maaltu akka inni kaasu godhe gaaffiin Oromoo deebi'eera warri jedhan jiru dhaabbileen siyaasaa kan akka OPDO fa'aa biyya keessaa dhaabbileen tokko tokkos kan warra biyya bulchaniis haa ta'u kan biraa gaaffiin Oromoo kun deebii argateera warri jedhan jiru dhuguma akka qeerrootti gaaffiin Oromoo deebiin arganne maaliif kaatan isin kanaaf?
gaaffii baay'ee namatti guddaa kun dhugumadha. Mootummaan biyya bulchaa jiru keessatti uummanni Oromoo uummanni miiliyoona 40 ol ta'u hiree waa tokko hin qabu. Qoodannaa aangoo keessaa waa tokko hin qabu. Qoodannaa qabeenya biyyattii keessaa waa tokko hin qabu. Gama dinagdee gama siyaasaa gama hawaasummaa keessaa uummanni hamni kun saba muraasaan marfamee kan mataa hidhamee kan jiraatudha malee Oromoon aangoon qabu. Oromoon biyya abbaasaa irratti akka lammii lammaffaatti ilaalamaa jira. Immoo amma yoo hubattanii ilaaltan yeroo ammaa kana mirga dimokiraasii miti mirga dhalootaan rabbirraa mirga dhalannee dhabnee uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo akka hoolaadhaa goodaadhaa qabamanii dhimma Oromummaatiin wal qabsiifamee ilaalcha siyaasaatiin wal qabsiifamee mana hidhaatti darbatamu. Biyya mirgi hin jirre biyya seerri hin jirre biyya mirgi rabbi namaaf kenne mirgi waaqayyo namaaf kenne illee biyyatti namaa kabajamne kana keessatti egaa mirgi Oromoo kabajameera. Oromoon mirga qabaa. Oromoon mirga argateera warra jedhanii dubbatanii ani beekuudha sammuun isaanii maal akka isaanii jedhu yeroo tokko Oromoon tokko kun warri mootummaa biyya bulchaa jirtu kanatti hirkatanii warri Oromoon mirga argateera warri jedhanillee jiru. Namni tokkoo fi gaaffii nama dhuunfaa jiraachuu danda'a. Namoonni kanallee afaan guutanii dubbatan yoo hubattee ilaalte nama dhalootaan Oromoo osoo hin taane nama yookaan haadhaan nama yookaan abbaadhaan paarshaalii gartokkeessaa saba birarraa nama dhalatetu akkas jedha. Inni kun immoo maaliif namni haadha koo fuudhe hunduu abbaan muka yoommaa akka goomsuuf jecha namoonni akkas jedhan jiru malee inni Oromoo namni haadhaan abbaadhaan hiddi dhaloota isaa Oromoo ta'e afaan guutee har'a Oromoo mirga argateera. Oromoon dhuguma mirga qaba. Mirgi isaa kabajamee jedhee afaan guutee hin dubbatu kun qaaniidha. Biyya sana keessatti otoo qotee bulaan hidhamuu dhimma Oromummaa isaatiif otoo barsiisaan hidhamuu otoo barataan hidhamuu otoo Oromummaadhaan arrabsamuu jiru otoo Oromoon sabni hammana gahu otoo mirga tokko hin qabaatin aangoo waa tokko hin qabaatin ala yoodhaa fudhattee ilaalte bulchiinsi biyya sanaa maal jedha federaalizimiidha. Federaalizimii jechuun immoo maajoritii ruuliidha. Maajoritii ruulii ati minority raayitiidha. Har'a yoo dhaabbatte Oromoon majority ta'etu minority raayitii dhabee jira. Kun egaa maali dhiibbaa guddaa amma kana ga'uudha. Har'a ilmaan Oromoo mirgi maal akka fakkaatu dirqamni maal akka fakkaatu dhugaan maal akka fakkaatu hubatan nuti nu dhorke dhugaan nuti nu dhorke eegga dhugaan nuti nu dhorke walitti umnee otuma hidhaan jiru otuma ajjeechaan jiru keenya eeggachuun nuti amma dubbiin walitti dhufnee dhimma Oromummaa irratti mari'achuudha. Gaaffii Oromummaa kallattiidhaan laallattu kallattiidhaan abbaa laallatuuf karaa fuudha kana murteeffannee kan nuti kaanii harka ol qabannee. Yeroo baay'ee immoo barattoota Oromoo kanuma yuunivarsiitii Finfinnee kan mooraa 4 kiiloo keessaas barattoota Oromoo dhiyeenya kana qabanii hidhamanii maqaa goolessitummaadhaan himannaan isaanitti banamee jira. Yuunivarsiitota adda addaa irraas Oromoo dhukkaamsuun kun jira jedhama. Dhugaadhaa kana mam quba qaba qeerroon yookaan barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa kan kun waan baay'ee sin ajaa'ibu waan sirriidha kunila. Ammanni kun aan warra seenyu isaanuma. Aan kana kendeessee arraba nama sattisu arraba nama saalfachiisu hawaasa jee otoo nama dhuunfaa miti hawaasa irratti uummaticha irratti aan arraba darbatu isaani darbatanii boodammoo ijoollee Oromoo kan barbaadan kan boru uummata nurratti ijaaruu dandeessi uummata nurratti kaasuu dandeessi uummata kanaaf mirga uummata kana qabattee falmuu dandeessi kanneen jedhan ittiin laamsheessuuf ittiin maadaatti dargachuudhaaf jedhanii kan godhus isaanii tarkaanfii kanas kan fudhatu isaanii dhiyeenyatti yoo dhaabbattee ilaaltu kun barbaade yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gochaa ta'ee ittiin barattoonni hedduu yuunivarsiitii irraa ari'amanii barnoota irraa ari'amanii warri kaanii dhamanii ittiin dararamaa turanidha. Bara namni yoo dhaabbattee ilaaltu yuunivarsiitii Araakiloo irratti wanti kun wanti raawwatu kun waan haaraa gasiin kun wanta deddeebi'ee ta'aa ture ilmaan Oromoo irratti waan ta'udha kun ijoolleen sun hamma eessatti akka hidhamanii jiran seeratti dhiyaachaa hin jiranii wanti kunillee wanti beekamu hin jiru Oromummaa isaaniitiin ukkaanfamaniiru isa kana gaa tokko baay'ee wanti nama ajaa'ibu warri maqaadhaa fi maqaa uummata kanaatiin jaarmiyaa hundeessanii mootummaa kana wajjin warri maqaa uummata kanaatiin daldalan yeroo ijoolleen Oromoo hidhaman ijoolleen Oromoo hidhamuun isaanii maaliif akka hidhaman quba qaban. Har'a waan tokkotu Oromummaadhaan wanti Oromummaadhaan si gaafachiisu kan mootummaan naannoo Oromiyaa quban qabu. Iddoo Oromiyaan jiruu fi iddoo mootummaan naannoo Oromiyaa jiru tokko quba waliin qaban. Uummanni Oromoo
في موضوع نانو ورميا والكوب ولين بيكا يسكجرني ومن ما لك تيجون بيك ومن موضوع نانو ورميا تون بكبوا ومتا نانو ورميا تون ترسنا بكبوا ومتا نانو ورميا تلقى ومتى تيسونا يسبونا ما لجافين جافين ومتا كنا مالفكا دور جلوتون ثاني ورا أفان ومتا سيرجع ومتا وكانته ومتا كنا كنتسني كجرين سالي كنا جامني رسول ومتا كنا إنساني ورا وكان سويتشا كنا برنا رسول ونبرتا كذي وكان سني وانجرو جرو إرا جريو تقولان تارا جيمو في وانتي قد ما جرو تيمو ومتا ورمو غرق أفسوكي نيجي مثل هذا وانتي قد تدرين سنرا كان مثل كان يدوار ربول من متراو جالس تقول ما يدمر मेरे ओपीडीओ ने जाने तो जितना तो गोल नहीं डालती उन्होंने तो ये कैसे वैसे सामने तो शेन मेरे को उम्मत और उम्र तो जितना बहुत ही शेन डेम तो करा बुके का उम्र तो जितना तो आंगो मैंने से ताकि के आंगो वाला तो उनका आंगो शेन तक बोला जिला चलाएंगे जोले नॉर्मो उबन्नो कब्दो की जोले नॉर्मो कारोबार ऐसे जरूर यो वर्री मोतुमा के दिवाले रहें जोले नॉर्मो डबरसिटे के निरा करने के वहाँ बुआ कब्दो कब्दो रखों बुद्धा नंबर गगों को लेगा दरंग गरक अफसोस के तुम जवानों को चाहिए नोटा देने नोटा अम्मा ते केवल हम से दरकार बड़ों तक हमने डायरेक्ट अफसोस के साथ बच्चों दरकार मत आ कुछ वालन वही सुनी जरूर खाना देखता नहीं रखों बुद्धा गरक अफसोस के चिंताएं Barataa Dachaasaa gaaffiin saba Oromoo waan deebii arganneef akka qabsoo dhaloota haaraatti itti fuftanidha kan itti ibsaa jirtu. Mee gaaffii isin kaaftan kun hawaasa kutaa hawaasaa Oromoo adda addaa irraa hagam deeggarsa qaba? Fakkeenyaaf maatii keessan, hojjetoota mootummaa, qaamota mootummaa adda addaa keessa jiran irraa. Kun egaa hawaasa rakkoosaa dubbachuu dandeenye qeerroon dargaggoonni Oromoo wal ijaaruudhaan waan nuti haa dhufu. Nuna ka riskin jirum beekna riskin jirum itu bukkee kana duutis jira idhaan jira teenyee duwwaasi dhaabsisuma nu eeggatu kana teenyee eeggachuurra rakkoo uummata keenyaa ifatti dubbachuun nurra jiraata gaaffii uummata Oromoo ifatti kaasuun nurra jiraata rakkina uummata keenyaa osoo ilaalluutii birattanuu nurra hin jiraatu jennee rakkoo gama hojjetaatiin jiru gama qotee bulaatiin jiru gama barattootatiin jiru rakkoo ana ikoonoomii politika waan tokko kana waan siyaasa dinagdee fi kan hawaasummaa wal qabatu kana jireenya hundumaa kana yeroo nuti cabsine akkasitti dubbannu hawaasni baay'ee gammada namoota hedduutu nu deeggara dargaggeessi baay'ee nu deeggara hojii abdummaan yeroo ammaa kana biyyattii keessatti baay'ee humnaa ol ta'aa dhufeera kunneen baay'ee nu deeggaraa jiru qonnaan bulaan baay'ee nu deeggara fuudhaa fudhatteedhaan jirma naannoo Oromiyaa keessatti naannoo Finfinnee sii kaasee naannoo Finfinnee magaalota naannoo Finfinnee jiran sii kaasee hundumti isaa gurgurame qotee bulaan lafa isaarraa buqqa'eetu magaalaa Finfinnee keessatti illee hojii guyyaa hojjetu waan hojjetullee dhabee yeroo inni daandiirra taa'ee kadhatutu jira qotee bulaan keenya lafa isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'eetu keessaa immoo abaaboota irratti oomishamaa faranjii irra garmaama inni immoo Finfinnee keessaa rakkata rakkoo kana kaasne rakkoo kana dubbanne rakkoon kun egaa akkamitti hawaasni akkamitti deeggarsaa fincila dhaabbataa hin jechisiisu rakkoo isaa dhibee isaa dubbachaa jira dhibee hawaasa keenya ufii keenya dhibee keenya ufii walitti dhufnee dubbatachuu qabnaadha namni biraan dubbachuu qabu nama biraa irraas eeyyama gaafatachuu hin qabnu rakkoo keenya dubbatachuudhaaf wareegama kaffallee rakkoo keenya dubbatannee uummata Oromoo gara tokkotti ba'uu qaba qabsoo kana jabaannee cimsinee gara tokkotti ba'uu qabna tokkummaa uummata keenyaa tifkuudhaan gara tokkotti dhufnee bilisummaa saba keenya gonfachiisuun nu wayya malee garbummaa kana dhaloota egeree nu booda jiran kana dhaalchisuun nurra hin jiraatu jechuudhaanidha kan nuti sochii kana keessatti aarsaa kaffalaa jirru. Gaarii galatoomii mee dhumarratti fiilmii dhiyeenya kana mootummaan waa'ee hordoftoota amantaa musliimaa irratti dhiyeessaa jiru akkamitti gamaggamtu dhugummaasaa televezyiiniidhaan? Dhimma kanarratti illee nuyi qeerroonni yeroo walitti dhufnee dhimma kanarratti marii guddaa goone mootummaan biyya bulchu tokko dura uummataaf safuu qabaata. Uummataaf erga safuu qabaate aadaa uummataa kastan uummataa kaalcherii uummataa afaan uummataa amantaa uummataa fi erga safuu buufate erga kabaja kenneefi uummataaf erga uummataan nooruu jedhee booda uummanni isa simataa ergasitti booda uummata kan bulchuu danda'u erga uummatarra ejjetee amantaa uummatarra dhaabbatee kastamii uummatarra dhaabbatee kaalcherii uummatarra dhaabbatee kun mootummaa miti kun mootummootuma darban warreen Haile Sillaasee warra dargii warra Minilik isaan kanarraa wanti gargar godhu hin jiru amma gaa maqaadhaan gargar ta'uu danda'u
kanarra dhaabbanee nullee hawaasni musliimaa waggaa tokko olii fi mormii biyya kana keessatti geggeessaa jiru hawaasa kanallee jajjabeessaa jira. Daandii dhugaarra jirtu, daandii sirriirra jirtu. Nuyi qeerroon illee si wajjin hin jirra. Nuyi qeerroon immoo kan nuti deeggarru amantaa keessan qofa osoo hin taane walqixxummaa amantaatti amanna. Uummanni kamiyyuu sabaaf sablammii biyyattii kana keessa jiru kamiyyuu sabni cunqurfamaan kamiyyuu amantaan isaa kabajamee fi aadaan isaa kabajamee fi amantaan nama kamiyyuu tuqamuu hin qabu. Nama hundumaafuu amantaa fi aadaan isaa walqixxeetti kabajamuu fi qaba. Kanaafiyyuu mirga keessan sarbamaa jiru kanaatiif nullee deeggarsa barbaachisu isinii goona. Jabaadhaa jechuutti jirra. Isaanis qabsoo dhugaarra jiru sanallee bifa kanaanidha nuti kan nuti ilaallu. Barataa Dachaasaa Qinaatti yeroo kee fudhattee raadiyoo Simbirtuu faana gaaffiif deebii waan gooteef baay'ee galatoomin siin jedha. Fayyaa ta'e Barataa Dachaasaa. Tole ayyee sinillee guddoo galatoomaa waan yeroo keessan irraa qoodanii taasii kanatti rakkoo keenya gurra addunyaa dhageessisuudhaa fi gara keenya dhuftaniif guddoo siin galateeffanna.